nagaa keessanii har'a immoo viidiyoo kanaan section 1 akka qormaata kanarratti section 1 dawaan jalqabarra kan jirudha jechuudha. Hundaafuu section jalqaba communicative activity kan jennu waliin dubbiidha. Waliin dubbiin namoota lama yookaan sanaa olis ta'uu danda'a nuuf kenname waliin dubbii sana keessaa wanta hirrifama jechuudha. Yeroo sana waliin dubbii sana itti guunna jechuudha immoo. For example, the first one question gaafiin jalqabaa akkas jedha. Father, abbaadhaa fi daawwitiin abbaaf intala tolii naasaa jira jechuudha. Father, it is getting too cloudy. Abbaan maal jedha? Cloudy taa jira, baay'ee duumessi dhufaa jira jedhe jechuudha. But the forecast has it that they will be dry. Forecast jechuun forecastiin kun deddeebi'ee jecha dhufuudhaa keekadha. Forecastiin haala qilleensaa yookaan raaga haala qilleensaatii wajjin kan wal qabatudha. Kanaafuu akka raagni haala qilleensaa jedhetti dray ta'a jechuun roobni hin jiru ture akka raaga qilleensaatti jechuudha. Haa ta'uti garuu that cloudiin dhufaara duumessi dhufe immoo bokkaan dhufaara jennaan daughter intalli maal jetti dad blank rain let's rather rush home. Bakka duwwaa roobuu fi kanaafiyyuu let's rather rush home gara manaatti haa fiignu jettee jechuudha mucaan. When it is dry there is no rain hin jedhama akkas yeroo inni goguu bokkaan hin jiru jedhama. When it is dry there is no rain. Okay, laalla himme maybe kan biraa olaanlee if the day is cloudy it may not rain. Yoo guyyaan sun duumessa ta'e roobuu dhiisuu danda'a hin jenna hin jennu. Maaliif guyyaan rooba taanaan duumessa taanaan roobuu danda'aadha waan ta'eef caalaatti kun deebiin ta'u. It is hard. I heard it unlikely to rain. Nan dhagaye roobuu jechuun dhagaye jettiin jaan roobuu jechuun dhagaye iddoo kanaatiin jedhamu haa roobuun immoo waan beekamaa miti achi dhaga'amaan qabu waan ta'eef. Okay, there is no doubt it will rain. Yes. Shakkiin hin jiru it will rain. Rooba waan ta'eef let's rather rush hin fiigna. Asitti garuu when it is dry there is no rain. There is no rain jechaa hin fiigna jettu jechuudha. Kanaafiyyuu it will rain waan jetteefiyyuu hin fiigna jedhaati jechuudha. Therefore the answer is D ta'a jechuudha jenneef kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Yoonaasii fi sooromtolii naasaa jiru. Yoonaasiif sooromeen jechuudha. Okay, blank you seem to busy. Okay, blank you seem to busy. Busy fakkaata yookaan waan koomatti fakkaata. Bakka duwwaa waan koomatti fakkaata jena. My glasses, have you seen them? What are you looking for? Maal barbaadaa jirta akkachuuti. Maal barbaadaa jirta atoo waan koomatti fakkaata yoo jennu gilaasii kan koodha yookaan immoo fuullee ijaa koodha jechuudha. Kan barbaadaa jiru manni fuullee ijaa koodha. Agarteettaayi. Kanaafuu seensiris een ta'a jechuudha kun ta'a jechuudha. Okay, kan biraa miilaal. Having found your glasses? Glassii kan kee arganne you seem to be busy. My glasses hin jedhamu deebi'ame ammas. Okay, kanaafuu kun ta'u jechuudha. What are you doing? Maal gochaa jirta busy fakkaata jennaan my glasses wanti irra feera jechuudha. Gilaasii kan kuniyyuu jedhamee akkana gochaa jiran jedhamu jechuudha. Baat deebiin ta'u kunis. Where are your glasses? Gilaasiin kan kee eessa jedhanna my glasses jedhu lafaa ka'e ammas. Therefore the answer is A ta'a jechuudha. The third one kelebuudhaa fi dandoo waliin haasaa. Kelebuu maal jedha? I hope you gave the money to mom. Maallaqa harmeedhaaf kenniteetta jedheen iyyuu abdadhaa. Kenniteetta miti akka jechuuti. Blank it was stolen. It should be in the task. Task keessee ta'uu qaba bakka duwwaan hin hatamee jedha. How much was it? Ammamii hin jedhamu jechuudha akkas. Okay? How much was it? Ammam ture? Perhaps it was ammam ture? Ta'ullee hin hatame hin jedhamu kun akka jira miti waan ta'e fakkaata jechuudha. Jechuun maallaqicha ammam ture badeera iyyuu hin jennaan namni tokko maallaqa badee jedhee akkasitti seechatti naasa'amu jechuudha namatti. Kanaafuu I hope you will forgive me but it was stolen. Okay, abdiin qaba naa dhiiftaan jedha naa dhiiftaa jedheen abdadhaa. Hundaafuu badeera garuu badeera maallaqichi hin kennine jechuudha. Okay, it's polite namatti tola. Mee kan biraa laala. Okay, the thieves and it was stolen. Hattuunii fi hatameen jedhamu kun immoo tasuma iyyuu ta'u kun. Unfortunately akka tasaa I didn't ani hin kennine so it was stolen. Hin jedhamu so jedhame so jennaan hin kennine ta'uu qaba jechuudha silaa. Malee lafaa it was stolen jedhame hin kennine ta'uu qaba. Kanaafuu kunis hin ta'u the answer is B ta'a jechuudha. Okay, inni itti aanu
Asteerii fi Lidiyaa waliin haasaara. Is he your husband? Inni kun abbaa manaa keetidha? I haven't met him before. Kana dura isa argee hin beeku, wal agarree hin beeknu. Inni kun abbaa manaa keetii jennaan Lidiyaa maal jette? Come on. Akka maal taate akka jechuudha asitti amma. Kottuu irra jechuutu hin taane maa inni? How are you? Akkam akka jechuudha. Jechuun baay'ee akkasiin aartii agarsiisa jechuudha kun. How are you gaafa inni namni tokko namni sun dallaneera jechuudha. Maal ta'uu akka jechuudha jechuudha. Okay, I love my husband. How are you? Hin jedhamu. My husband is handsome. Why do you ask? Maana gaafatta? Kana jechuus miti. Therefore, what do you mean? Yes. Maal jechuu kan keeti? Jettee lafaa kaaftee akka araartutti therefore the answer is D ta'a jechuudha. Okay. The fifth question, teacher and friend. Barsiisaadhaaf hiriyaadha. I don't know why but I am feeling very dizzy. That baay'ee maraamartoo beektuyi maraamartoo natti dhaga'amaadha jechuun akka najoon jessaayira jechuudha. Najoon jessaayira waan ta'eef hin beekuudha jechuudha. Okay, blank see your doctor immediately right now. Bakka duwwaa amma doktora kan kee ilaaluu qabda jechuun doktora kan kee haasofsiiftee doktoraan wal argite rakkoon joonjii kan keetii yookaan maraamartoo keetii maal akka ta'e beekuu qabda jedhee yaada kennaaf jira jechuudha. Yaada kan kennu yeroo akkasii maalidha? Yaada you had better jechuu dandeenya laala yaada yeroo kenninu maybe you had better should jechuu dandeenya ought isaan kana keessaa ta'uu danda'a. Kanaafuu asitti ilaalaa kun you had better jedha jechuudha. Therefore the answer is A ta'a jechuudha. Kanaafuu immediate gaafa ta'uu fi wanta baay'ee barbaachisaa ta'u yeroo ta'u had better jennee yaada kenninaaf jechuudha. Okay, had better jennee yaada kennina jechuudha. Number 6, tuutuudhaa fi tiitii waliin haasaara. I'm leaving for US on Monday, US California. US leave gochaan jira yookaan US dhaa deemaan jira. US keessa US California keessaa US fayyaasee keessaa miti. US California keessaa ba'aan jira Monday jettee jechuudha. Okay, blank. Could you repeat that please? Bakka duwwaa eranaa deebi'uu dandeessaa please. Eranaa deebi'uu dandeessaa maaloo jettee gaafattee jechuudha. Okay, sorry I didn't catch that. Hin qabanne yookaan waan asitti naan galle hin qabanne eranaa deebi'uu dandeessaa? Yes. Hin qabanne waan ta'e naan galle eranaa deebi'uu dandeessaa jedhama jechuudha. Yeah. A dha jechuudha. The answer is A. Are you leaving on Monday? Could you repeat? Monday deemaa eranaa deebi'a? Waan ta'e dhageessetti maaliif irra deebi'u gaafattee ilaallu? Hin ta'u jechuudha kanaafuu. Are you trying to fool me? Na gowwoomsuufi? Could you repeat that? Na gowwoomsuufi eranaa deebi'in jedhamu jechuudha kunis akkas. That is good to be true. Could you repeat? True erga yaadaatti waan ta'e dhageessee dhugaadha jettee moo maaltu irra deebisuu fide? That kanaafiyyuu the answer is A dha. Dhimma beetinna gannat waliin dubbachaa jiru dhimma beet blank I have won a scholarship to Germany. Germanitti scholarship injifadheera jennaan are you serious? That is like a lottery. Sun akka lootoriiti. Dhugaa kan kee jechaarta siiriyeesiidhaati jechuun siiriyeesii jechuun dhugaa kan kee jechaarta akka jechuudha. Sun dhugaa dubbachaa jirta moo? Okay. I have been training for long. I have won jedhamu akkas. You will not believe this. Amanuu hin amantu. Garuu scholarship argadheera Jarmaniitti. Waan amanamu miti jedhee namni egaa gammachuuf sun jira jechuudha jecha akkasii. Mee kan biraa waan arganne ilaalla kun hin ta'a deebi. Okay. What is scholarship? I have won scholarship. Asitti what is scholarship jedhee irra deebitee amma scholarship yoo jenna namatti hin tolu. Scholarship jechaa immoo walta'ee akkas tanaan kanaafuu hin ta'u kun. I like German universities. I have won. Hin jedhamu the answer is B ta'a jechuudha. You and your friend mammoo siifiyyaa kan keetu linaa saarate why should they go at this time of the year? Maaliifiyyuu yeroo kanatti ba'anii? Blank the weather is great now. Haalli qilleensaa bareedaadha. Business is also recovering. Businessinis recover gochaa dandamachaadha waan ta'eef ba'an jechuu kan deeman jechuu dandeenya. Okay, you may not take it the convincing reason to be certain to give an idea. Kana keessaa kan ta'u to give an idea. To give you an idea. Yaada sii kennuudhaaf irraa jechuudha. Convincing godha lafaan kaa'amee namaan jedhamu. To be certain that mirkanaa'us miti maalidha? To give you an idea. Yaada sii kennuuf irraa wanta ta'e dubbachuuf irraa waan tokko yaada sii kennuudhaaf kanaaf kan jedhee deemaniifi. Therefore to give you an idea jenna jechuudha. Okay. Number 9. Mamusha. And yeah, are talking to each other. Okay. You have got a nice car. It looks great. Baay'ee bareedaadha konkolaataan kan kee jedheen. Okay. Sure. But dhugaadhaa konkolaataa bareedaa argadhee garuu it is not very good I am afraid. Garuu
bareedaa miti sodaachaan jira. Bareedaan argadhe bareedaa miti hin jedhamu okay. Bareedaadha wanti nice kaarii eegee not very good. Nice kaarii gaariidha gaarii miti maal jechuudha kan jechuudha. Therefore hin ta'u. Is brand new straight from Japan. Okay, from Japan beekamaadha. It is as fast as yours. Akkuma kan keetii ariifata but jedhee akka kan keetii ariifatan jedhu namichi yaada faallaa wayii qaba. It is not as fast as yours. Yeah. Akka kan keetiin ariifatu. Bareedaadha konkolaatichi bareedaa garuu akka konkolaataa keetiin ariifatu. Yeah. The answer is D ta'a jechuudha. Number 10. Mom and this son are talking each other. Mom, why don't you buy yourself better shoes, son? Maaliif ofii kan keetii kophee bareedaa maaf hin bitattu jettee gaafa intalli haati ilma gaafattu jechuudha. Son mucaan maal jedha? Blank I will buy top quality ones. If dad gives me more money. Maaliif kophee gaarii meetu naan? Yaa utuu abbaan kiyya maallaqa yoo abbaan kiyya maallaqa gaarii naa kenne nan bitadhaa top quality kan ta'e quality isaa baay'ee bareedaa kan ta'e bitadhaa. Yaa abbaan hooma yes kun ta'uu danda'a jennee yaadna mee kan biraa moo laala. All shoes in the town are bad. But I will buy top quality ones. Magaalaa keessa kan jiran kophee hundi isaanii iyyuu baadiidha yookaan that hin ta'anu quality hin qabanii jecha ani immoo isa bareedaa bitadha. Magaalaa keessa kan jiru hunduu quality hin qabu inni bareedaa isaa fudhee bitadha akkas taana hin ta'u kun deebi. I like these shoes, mom. I will buy it. An kanan jaalladha jecha that ammas lafaa immoo akkas hin jedhamu jechuudha. These ones are fine but I will maa bareedaa bitatu jechaanitti waan ta'e fine jechuun naqoo jechuudha mucaanii kanaafuu this is the answer. Okay, number 11. Kenan and Robel are talking to each other. I have been to 5 different countries and they are only Europe. Jedhe Kenan. Biyyoota shan qeera biyyoota shan naqa hundi isaanii Europe keessadha yookaan Awurooppaa keessadha. Robel maal jedha? Blank. Is that true? And why did you go? Dhugaadha maaliif immoo deemte? Jedhe gaaraa jechuudha. Let me see. Please wait. Pardon. I am sorry. I am sorry hin jenna hin jennu akkas. Jechuun namni tokko akkas akkasii biyya kana dhaqee jedhee waan sin dinqisiisu tokko yoo sitti dhiifama hin jedhamu jechuudha. Okay, pardon kun immoo tokkichadha wal fakkaataadha isinii galee pardon jechuun I'm sorry jechuun wal fakkaataadha jechuudha. Please wait. Turi isa dhugaatii hin jedhamu jechuudha. Kanaaf let me see jenna. Let me see jechuun mee waan ta'e ilaalla akka jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf amma fakkii bakka sanaa ta'uu danda'a yaada namichaa ta'uu danda'a kanaafiyyuu ta'a jechuudha. Let me see jechuu dandeenya jechuudha. Afaan Oromootti gaarii jirtu sirra rakkisuu danda'a. Let me see is that true hin jenna jechuudha akka Ingiliffaa. Number 12. Umar and Shola are talking to each other. Umar, I don't like raw meat. Foon dheedhiin jaalladhu jedhe. How does it taste? Ani jaalladhuuti tastiin isaa akkam jechuun dhandhamni isaa maal fakkaata? Shola, but blank, but most Ethiopians are enjoying it. I don't either. Yes, I don't either jechuu dandeenya. Hallaadha namichi maaliif but gaafa jedhu as iddoo kana negatiiva wayiiti jira jechuudha. Anis akkuma kan kee hin jaalladhu Itoophiyaan baay'een hin jaallatu. Itoophiyaan baay'een hin jaallatu garuu Itoophiyaan baay'een hin jaallatu jechuun ani immoo hin jaalladhu jechuudha. Yaadni isaatiif yaadni Itoophiyaa baay'ee kun wal faalleesseera jechuudha. Batiina jirti waan ta'eedhaaf. Okay? Kanaafuu I don't either. Neither don't I maaf hin jennu. Neither dhufa taanaan don't hin jennu. Negatiiva yeroo lama fayyadamnu jechuudha. So do I anis akkuma kana. So do I. Either do I kan jennu yoo ta'e jarree kana lachuun yoo ta'e so do I. Either do I. Laala jarreen kana lachuun yoo ta'e yaada poozitiivaafidha kan deebisu. Jechuun annan jaalladha yoo tuuni jedheeti so do I anis nan jaalladha. Either do I so do I jechuu dandeenya jechuudha. Annan jaalladha tuuni ani hin jaalladhu jennaan maal jechuu qabna neither do I. Argitanii asitti neither don't emdi utuu kun do ta'e akkas ta'e hin taatu. Neither do I. Neither do I jechuun karaa biraanii don't either jechuu wajjin wal fakkaata. Okay? Malee negatiiva yoo ta'e that neitheriidhaan fayyadamna jechuudha. Don't either goone immoo fayyadamuu dandeenya jechuudha. Eitherii negatiiva goone immoo. Malee so do I yoo jennu wanti namichi dubbachaa jiru sun maali jechuudha? Positiivaadha jechuudha. Okay. Number 30. Tourist and tour guide. Blank in your country bakka duwwaan biyya kee keessatti jedhee gaafachaa. Tour guide immoo kan namichi daawwachiisan immoo you know the altitude here is not very high. Why is too warm? So warm. Amma maal jedhee gaafate? In your country biyyi kan kee keessatti maaf biyyi kun baay'ee ho'a? Biyyi kan kee kun maaliif baay'ee ho'a?
jennaan true gaadii immoo you know that altitude there is here is not very high. Altitude baay'ee olaanaa waan hin taaneef altitude nuti towards qaadee jechuun amma keenya lafta akkasitti yoo jaate iddoon kun baay'ee ho'a baay'ee qabbanaa jechuudha dhiifama. Iddoon kun immoo baay'ee maal ta'a ni ho'a jechuudha. Maaliif ho'a iddoon kun jennaan altitude isaa akka iddoo kanaa olaanaa miti jechaadha jechuudha miti. Sababni inni ho'ummaa altitude isaatu guddaa miti kaa yaa jaansariis eendaa jechuudha. Maaliif ho'a altitude xiqqaa ta'e. Altitude gadi bu'ee jechuun immoo ho'i immoo dabala jechuudha waan ta'eedha. Could it be very warm in your country? No. What is the altitude? Altitude maani yoo jedhe altitude maani naasti directly maani moo qaba ture lakkoofsa moo qaba ture. Why altitude jennaan 10 meter or 30 meter amma fedhe ta'u garuu lakkoofsa moo qaba malee directly akkasin jedhu jechuudha. Number 14 Bultum and the Hagos are talking together and Bultum said blank think of taking a break. Bakka duwwaa break gochuu kan boqonnaa fudhachuu akkamti yaadda jedhee gaafachaa Hagos I was just about to say that ani jechuuf an ture akkas hin deemna ka let's go jedhe when do you think jedhama yoomii boqonnaa fudhachuu yaadde jennaan na akkas hin jennu jechuudha what do you think how do you think akkamitti yaadde what would you yes this is the answer is C what do you think what do you think taking a break what do you think of taking a break maal yaadde maal yaadde boqonnaa fudhachuu maal yaadde boqonnaa fudhachuutti maal yaadde jechuun boqonnaa hin fudhanne moo fudhannu gaafachaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu I was just about to jechuun ani jechuuf kan ture daat hin deemna. The answer is C ta'a. Number 15 Ziyaar and Mukarram are talking together. Ziyaar said I hear they provide free lunch here. Free lunch yookiin immoo that laaqana bilisaa yookaan that without payment kaffaltii malee namaaf kennu. Asitti laaqana kaffaltii namaaf kennu jennaan Mukarram maal jedha no lucky blank nobody will do the public works. Bakka duwwaa nobody namni tokkoyyuu hojii hawaasaan hojjetu ture. Despite lunch is free being free to enter asitti despite lunch being free utuu lunch yookaan laaqanni free ta'e yoon ta'e nobody amma kanaaf akkasitti ta'u jechuudha. If you have free lunch yoo ati free lunch qabaatte waa'ee isaa you kan jettu hin balleessi maaliif waa'ee namichaa qofaa isaan jiru waan ta'eef waa'ee namootaati waa'ee namoota baay'eeti akka yaada kootiitti nobody no jedhee erge asitti mirkanaa'ee dubbataa waan ta'eef namichi if there is free lunchiin yoo jiraate nobody will public works namni jiru tokko hin jiru therefore the answer is D ta'a jechuudha. Okay, the next question. Chief and Yared are talking together. Chief said, I think we should leave. Demu qabna jedhee yaada jedhe. I don't like the atmosphere. Maaliif atmosphere chanatin tola haalli isaanii tola waan ta'eef deemuu qabna. Inna Yared maal jedhe blank. Things seem to be changing for positive. Let's wait a bit. Bakka duwwaa wantoonni xiqqoo jijjiiramaa jiru waan ta'eef jijjiiramaa jiru karaa positive jechuun bareedaa taara. Let's wait a bit. Xiqqoo siin eegname. Things seem to be changing. Wantoonni jijjiiramaa jiru xiqqoos waan jijjiiramaa natti fakkaata. Laala seem to be changing. Waan jijjiiramaa natti fakkaata. Let's wait a bit. Xiqqoo siin eegganna. Waan jijjiiramaa natti fakkaata jechuun haala amma jiru sirrii miti jechuu jijjiiramuudhaaf malee. Okay? Kanaafuu xiqqoodhuma siin eegganna. Kanaafuu yaada namichaatiin walii galee jechuu namichi. Xiqqoo eegnaadha malee xiqqoo siin malee. On the one hand, however, jenna however hin jennu. Okay. Asitti tokko ammoo maadha? And asitti komaan jiraachuu qaba jechuudha. Even though that is the case, things seem to be changing. Akkas hin jedhamu. You think that way? Yoo kana sana yaadde wantoonni jijjiiramaa jiru. Akkas hin jennu jechuudha. I agree up to a point la. Point jettee walii galla. Waan ati irratti walii hin gala. But waan ati jechuun hin deemna rakkoon qabu. Hin deemna haalonni immoo jijjiiramaa jira. Haalonni jijjiiramaa jiruuf immoo xiqqoo si ilaallee kana booda deemuu dandeenya akkuma jetti. Therefore walii galeera waan ta'eef diitaa jechuudha. 17 question. Taddasa and Carpenter are talking together and Taddasa said, why is the roof leaking? Roof leak maaf ta'e maaf duufe jechuudha. Maaf duufe jechuudha fakkeenyaaf roof jechuun xaaraa manaadha. Maaf akkas gadi jedhee jechuudha maaf duufe jechuudha karaa biraan duufee gosinii galeera yaada. But blank it hasn't been serviced for long. jedheen jechuudha. Hasn't been serve gochuu danda'a jechuudha yeroo dheeraadhaaf. The reason is as fact is that
The reason jecha fact is in jedhamu jechuudha akkasitti jennu koe. Yes, it is because of the reasons that yes, it is because you're not reason imali barbaachisa. I think because of jenne itti fiduu dandeenyu as. Because yoo jenne rakkoon qabu. Because of hin garaagarummaa qabu. Kanaafuu because jenne of hin finnu as. Ittiin finnu because of jenne itti jechuu dandeenya. Kanaafuu ta'u jechuudha. This is due to fact that yes. The answer is D ta'a jechuudha. Number 18, manager and deputy are talking together and the manager said, why do you think of buying a new vehicle for our office? Waajjira keenyaaf konkolaataa haaraa bituu maal jettee yaadda? Jechuun konkolaataa haaraa binnu jedhee gaafata. Jennaan blank we are short of budget. Bakka duwwaa short of budget yaa hanqina budget haa qabna tokko. Besides dabalataan immoo there is no need for one. Bituudhaaf barbaachisummaan jiru. Tokkoffaa hanqina budget haa jiru. Lammaffaa immoo kan biraa immoo dabalataa yoo ilaallate barbaachisummaan isaa jiru. Barbaachisummaan konkolaataa bitamuuf hin jiru. Okay. To begin with, si jalqabuudhaaf we are short of budget. Jalqaba short of budget ida hanqina budget qabna jalqaba. Konkolaataan binnu jennaan jalqaba hanqina budget qabna. Inni kan biraan immoo barbaachisummaan qabu yaa jalqaba gamaa jechaaruuf this is the answer ta'uu danda'a. If you ask me yoo na gaafatte hin jedhamu gaafachaa jira waan ta'eedhaaf. Sila gaafachaa jira maal isaa na gaafatte jedhama. Okay. I think this is not answer here. The answer is A dha jechuudha. Okay. Now on question 19, Bru and Mami are talking to each other and Bru said, blank going for a walk. Bakka duwwaa deemu for a walk jechuun walkii adeemu akkamii jedhee gaafachaa jira jechuudha. Mami tuni maalitti a walkii you should be crazy that you should maraatte moo akka jechuudha. It's going to rain soon. That bokkaan ruubuuf jedha bara kana keessa deemsa moo jira jettee jechuudha. Okay, did I hear you like? How do you feel about? Yes. How do you feel about jedhee gaafachaa? How do you feel about going for a walk? Maal yaadda akkam yaadda? Yoo walkiidhaaf deemne yoo laat miila diriirfanne maal yaadda jedhee gaafachaa jenna yeroo kanatti walkii moo? No jettee jechuudha. Therefore the answer is B dha jechuudha. Okay. Stranger and you. Stranger kan jennu nama keessummaa jechuudha. Nama naannoo tokko deemee hin beekne jechuudha. Where is the nearest bank around? Baankii naannoo katti dhiyoo ta'e naannoo kaasii eessadha jedhee gaafate jechuudha. Blank that tall building down there. I don't think it could be that tall building. I don't think ani tall building sana bira hin ta'u jedhee yaadu. Hin ta'a jedhee yaadu jedheetti ma namni tokko yoo sin gaafate achi bira miti achi bira natti hin fakkaatu. Iddoo sana miti jettanii qoosaa fakkaata jechuudha namatti. Kanaafuu hin deemin ta'u jechuudha. The bank is far away fagoodhaas from that building. Building sanarraa fagoodha. Itti agarsiisaa jirtu building sanarraa yookaan immoo ijaarsa sanarraa gamoo sanarraa baankiin fagoodha yoo jettan itti agarsiisaa jirtu jedhama. No. Therefore kunis aansarii ta'uu hin danda'u jechuudha. You should know that building. Building sana beekuu qabda. Building sana beekuu qabda jechuun maaltu fide? That no kunis ta'uu hin danda'u jechuudha. It is on the corner of that building. Corner yookaan daarii mosa daangaa sanarraa argachuu dandeessa cornerii sanarraa argachuu dandeessa zaansaniif D ta'a jechuudha. Har'aaf viidiyoon keenya asumatti nu ga'a. Paartii xumuraa qabaddu nufa nagaatti.